Wanti qoshii sababa miituu fi kaameraan keenya hojii alataa. Wantoonni si dispilee keenya irratti ilaallu ni jiru. Of eeggannoo yeroo hundumaa gochuu qabdana. Akkam jirtu daawwattoota keenya guyyaa irraa qabadde kan isiniif dhiyaadde. Kaameraa keenya akkamittiin sirreeffachuu dandeenya kan jedhu mata duree kaameraa operating yookiin immoo how to operating kaameraa yookiin immoo kaameraa keenya akkamittiin sirreeffachuu dandeenya. Setting kaameraa keenya yookiin immoo kaameraa fayyummaa kaameraa keenya gaafa namarraa fudhannus haa ta'u gaafa hojiidhaafis baanu haa ta'u ogeessi kaameraa irraa fuudha. Ogeessi kaameraa inni biraan gaafa kaameraa ogeessa kaameraa biraarraa fuudhu maal adda baafachuu qaba? Kaameraan sun fayyummaa isaa hin hojjetamoo hin hojjetu. Maaliif kaameraa maallaqa guddaadhaan bitamedha waan ta'eef namoonni hedduu yeroo baay'ee otoo kaameraa ofii isaaniitii hin balleessin sababii namni biraan balleessee dhoksee kaameraa sana kaa'u miidhaa guddaan isaan irra gahaa jechuudha. So kan hambisuuf jecha amma namoonni tokko yeroo hundumaa kan dogoggora keessan akka of eeggataniif maal isinii qaadanii adda guyyaadha. Kaameraa keenya akkamittiin check godhachuu dandeenya? How to checking kaameraa. Yookiin immoo kaameraan keenya hojjetaaf hin hojjetuusaa akkamitti check godhachuu akka dandeenyu jechuudha. Jalqaba irratti tolee daawwattoota keenya akkasumatti kaameraa keenya fiizikaalii gaafa ilaallu kaameraan kun fayyaa fakkaata fayyaa nama fayyaa fitanii naannessinee ilaalla. Kallattii hundumaan erga ilaallee booda eksternal yookiin immoo fiizikaalii kaameraan keenya fayyaa ta'uu isaa eegamu mirkaneeffannee inni itti aanu immoo maal gochuu qabna? Functional check-up kan jedhamu jira. Functional yookiin immoo bu'aa isaa irratti hundoofne yookiin immoo dalagaa inni dalaguu danda'u irratti ilaalle dalagaa sana inni dalagu taanaan kaameraan keenya akkasitti waan ilaalle kaameraan kun haaraa waan ta'eefis hojii hojjeta jechuu hin dandeenyu. Maaliif fakkeenyaaf meemoriin hin jira, baatiriin hin jira, gaafa leensii jijjiiruun jira. Leensii fakkeenyaaf amma nuti leensiin kanas fayyadamuu dandeenya normaali amma kun zebraa leensi jedhamu. Zebraa leensi gaafa fayyadamnu namni tokko gaafuma callisee kaameraa ofiisaatti jijjiiruuf jedhu leensi kan ilkaan ishee yoo miidhe leensiin kun hojii alataa jechuun kaameraan sunis hojii ala ta'edha jechuudha. Maaliif gaafa seeraan hin gashuu tanaan baay'ee miidhuu danda'a jechuudha. Waan xiqqoo ishee sababa miituu fi kaameraan keenya hojii alataa. So kanaaf guyyaa irraa qabadde kan isiniif dhiyaadde of eeggannoo namoonni kaameraa hojjetan of eeggannoo isaanii yeroo hunda hin daganne gochuu qabanidha. Kaameraa keenya gaafa yeroo kamillee ta'u namarkaa gaafa fuutan gaafa hojiidhaaf deemtanii jalqaba kaameraan keessaan fayyummaa isaa bakka itti ilaaltanii kana booda immoo taasisuudhaan functional yookiin immoo dalagaa isaa irratti hundoofne power ofiin isaa hin hojjetamoo hin hojjetu jennee ilaaluu qabna. Jalqaba kaameraa keenya bakka itti ilaalle booda maal goona taasisne keessa gadeetu fakkeenyaaf meemorii qabamoo hin qabu. Meemorii wajjin asitti kennisiin jechuu danda'a. Meemorii qabamoo hin qabu kan jennu asuma pirees goona kunoo meemorii jira. Meemorii qabamoo hin qabu kan jennu meemorii keenya erga adda baafannee deebisnee booda meemorii keenya of eeggannoodhaan pirees goonee normaal hin hojjetu taanaan akka meemoriin sun rakkoo qabu yookiin immoo kaameraan sun rakkoo qabu ilkaan ishee ilaaluu qabna. Daayireekshiniin nuti ittiin gashuun yeroo hundumaa daayireekshiniin hin jiru yookiin kallattii hin agarsiisa. Kallattii isaa eeggannee akkasittiin haala kanaan meemorii keenya gashina meemorii qaba jennee fudhanneerra. Itti aansinee baatirii qabamoo hin qabu kan jedhu immoo paawar ooniidhaafis beekuu dandeenya. Kan biraan immoo keessa gallee baatiriin nutti kenname sun baatiriin sun tarii baatirii cabaa keessa kaa'anii nutti kennamu baatirii fayyaadha kan jedhamu illee ilaaluudhaaf baatirii kana seeraan ilaaluu qabna. Baatiriin sunis daayireekshinii gaafa baasnee gashinu kallattii qaba. Kallattii isaatiin kun eksternaal internaaliidhaan hin jira waan ta'eef kallattiin isaa kallattiin qabnuuni nuti gara keessa kaameraatti goone internaali keessa isaatiin daayireekshinii isaatiin gashina pirees goona malee kaameraa humnaa miti. Gaafa baasnus kun kana pirees goona gaafa gashinus maal goona kana pirees goone gashina jechuudha. Isa booda kaameraa keenya kan haala kanaa adjust goona jechuudha. Kan jalqabaa kaameraa keenya check-up irratti inni sadaffaan maal goona power and off goona jechuudha. Jalqaba maal goona jedhee fiizikaali ilaalla. Itti aansinee meemorii fi baatirii keenya ilaalla. Sadaffaa irratti power on off jechuun kaameraan kun hin banamamoo hin banamu banneen kanatti ija keenyaan ilaallee erga kaameraan kun inifamoo inifu jennee erga kaameraa keenya ilaallanne booda saniin booda gara maalitti deemna? Gara amma functionalii wantoota inni barbaachisu fi wantoota ittiin hojii kanaaf nu barbaachisan wantoota hedduu ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan itti aansinee egaa daawwattoota keenya of eeggannoo yeroo hundumaa gochuu qabdan akkuma isinitti kaase kaverillee kan leensii hin qaba. Kaveriin kan main body jira. Kun hundumtuu jiraachuu isaa gaafa ogeessi kaameraa taatanii gaafa kaameraa kireeffattanis haa ta'u nama kaameraas gaafa fuutanii wantoota kana of eeggannoo gochuu qabdu jedheetan dhaamsa isinii dhaama. Asumaan how to operating kaameraa kan jettu yookiin immoo functional of the camera. Kaameraa keenya keessa isa seeraan hin beeknu operating goonu taanaan namni tokko fakkeenyaaf ogeessa kaameraa jedhee gaafa kaameraa hojjechuu jalqabu wantoota kana of eeggannoo hin godhu yookiin immoo beekee operating godhu taanaan ogeessa kaameraa. So jalqaba irratti kan hin qabadde isiniif dhiyaadde kaameraa keenya akkamittiin adjust godhanna. Wantoonni immoo ogeessi kaameraa tokko jalqaba adjust godhachuu danda'u isa kamidha? Tokko namni kaameraa hojjetu isa jalqaba kaameraa itti kenname namni itti kennellee deemellee namni waraabuu ni danda'a.
Kanaaf gin adjust wanti godhamu mala maaltu jira. Kaameraa keenya jalqaba irratti power on fi off goona. On eega goone wantoonni si display keenya irratti ilaallu ni jiru. Inni jalqaba fakkeenyaaf asirratti mallattoon kun ni jirti, mallattoon delete yookiin erase ni jirti. Wantoota nu barbaachifne tokko tokko asirraa balleessuudhaaf yookiin immoo irraa dallatuudhaaf asii play deebinee ilaaluudha. Akkasuma asiiti aperture hin jira. Asii zoomer yookiin magnifier guddisnee xiqqeessnee wanta tokko ilaaluudha. Picture style hin jira. Minuun hin jira. Minuun setting hunda isaa keessa galee info jechuun immoo wantoota adjust goone display isa asirratti akka ilaaluudhaaf inni biraan stop and start qabdasi video fi photo mallattoo addition kun 5D Mark IV yookiin Mark series ta'u kaameraa kanaan kaameratti walaaltaan asitti mallattoo photo jira asii mallattoo video jira start kan jettu kan al takka photo irra gona al takka video jechuun barbaachisummaa isaarratti hundoon yoo video hojjennate kan video irratti yoo photo hojjennate kan photo irratti adjust godhanna asumaan wantoonni amma nuti egaa ogeessa taanee gaafa hojiitti eegallu maal adjust godhachuu dandeenya kan jennu tokkoffaa irratti video fudhachuu barbaadnu video sana quality barbaachise fudhachuu fi jalqaba irratti video setting kaameraa keenya external kunta wantoota kaameraa kanaan alatti wantoonni laayitoonni nu barbaachisan jiru. Sanaan alatti garuu kaameraa keenya alatti isa ta'u mana keessatti haga setup isaa sirreeffachuu kan nuti dandeenyu tokkoffaa irratti ISO beekuu qabna. International Standard Organization ISO jechuudha abbreviation isaa. So ISO kan akkamittiin adjust godhanna. ISO kun hamma dabalaa deemu yookiin hamma lakkoofsa ol ka'aa deemu maal ta'a ifi dabalaa deema. So ISO sana xiqqeessine ifa keenya balance godhachuu dandeenya. Kan biraa shutter speed jechuun speed ittiin capture wanta tokko capture goonu damnee ittiin photo godhanu dandeenya. So shutter speed keenya kana suuraa irratti wantoota fakkeenyaaf makiinaa fiigaa jiru damnee suuraa fudhachuu barbaanne shutter speed keenya minimum haga meeqa ta'uu danda'a? Makiinaa fiigaa jirtu yoo xiqqate gara 200 olii goonee yoo fudhanne wantoota fiigaa jiran wantoota nama utaalu nama adeemu speediidhaan nama waan tokko hojjechaa jiru nama harka ol kaasee fakkeenyaaf harka isaa ol kaasee akkas dafee gad deebisu speedii isa dabaltanii fudhatan taanaan bilaan isin jalaa godhu yookiin dafeesanii kaasuu hin danda'u. Kanaaf shutter speedii keessaan ol kaasuuf gadi buusu fakkeenyaaf viidiyoo irraaf immoo viidiyoo bareedaa tokko fudhachuudhaaf viidiyoo sochii qabu taanaan haga 50 fi 60 dabarsitanii waraabuu qabdanii viidiyoo sochii hin qabne stiil ta'e waan ta'e immoo garuu rakkoo qabu jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Kan biraan aperture jira. Aperture jechuun hamma ifa kaameraa keenya keessa galu. Aperture means the amount of light enter into the camera jedha saayinsii isaa hamma ifa kaameraa keenya keessa galuuti. So kana maal gochuu dandeenya xiqqeessuu fi dabaluu dandeenya jechuudha. Mala kamiitiin clockwise dhaani yoo clockwise irraa goonu lakkoofsi keenya dabala. Gaafa lakkoofsi keenya dabalu aperture keenya gaafa lakkoofsa ol dabalaa deemu laayitiin hammi ifti kaameraa keessa galu maal ta'a xiqqachaa deema jechuudha. Vice versa yookiin immoo fuggustoodha jechuudha. Inni biraa kan biraan kan isin ilaaluu qabdan ISO akkasuma ISOs gaafa dabalaa deemtanii fi gaafa gadi buusaa deemtan ISO immoo gaafa gadi buu ifti keenya xiqqata gaafa ol ka'u ifti keenya ni dabala jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Egaa tole gana wantoota keenya asiis immoo irra keessasee kana batanii power batanii kana bira kan jirtu kun hin jirti. Batanittiin kuni amma asiin maanuwaaliin hin jira, awutoon hin jira. Awutooniif maanuwaaliin garaagarummaan isaa yeroo hundumaa ogeessi kaameraa tokko professional kaameraa maanii gaafate maanuwaaliin irra kaa'achuu qaba. Maanuwaaliin irra kaa'u jechuun maal jechuudha? Ofii keenya adjust godhannaa jechuudha. Ilaallee wantoota jiran wantoota laayitii hir'ate kalvinii akka barbaannetti wanta hundumaa adjust barbaanne ofii keenya sirreeffachaa kan hojjennudha jechuudha. Awutoo jechuun automaatikaalii kaameraan keenya ofisaatii adjust kan nu godhudha jechuudha. Yeroo hundumaa leensi keenya asirra maal gochuutu amma fakkeenyaaf asii F fi manual focusii kan jiru jira. F jechuun auto focusii MF jechuun immoo manual focus jechuudha. Yeroo hundumaa kaameraan keenya ogeessummaadhaan kan isin gorsamu auto yoo godhate bareeda kan leensi jechuudha. Gin kan asii setting keessaa kan garuu kan keessaa setting keessaa hojjennu asiiti manualidha. Leensiin immoo yoo auto ta'e bareeda maaliif baay'ee ulfaata jechuudha. Leensiin sochii irratti nu jeeqa waan ta'eef fokkasiin ofuma isaatii yoo ofii isaatii automaatikaalii fashion stabilizer on off jechuun immoo amma ta'e sochii hir'isuuf nu fayyada. So kanas on goonee fayyadamuu dandeenya. Inni biraan kaameraa keenya akkamittiin zoom out and zoom in goone akkamitti fayyadamna jechuun wantoota fageenyarra nurra jiru akkamittiin ofitti fudhanna depth of the field wantoota nuti yoo jiru immoo akkamittiin fudhanna kan jedhu depth of the field keessatti kun zoom in zoom out akkattiin baasnee deebisnee kan nuti fayyadamnudha. Fookasiin kun fookas ringii akkas goone fookas ringii wantoota saabjektii barbaanne irratti fookas godhachuu dandeenya. So asumaan kan gara xumuraa irratti kan inni itti dabaluu barbaadu leensi yeroo baay'ee kaameraa tokkotti kana qabanneeti kaameraa kanaan akkamittiin fayyadamuu dandeenya bifa leensi jijjiirree leensi biraatiin kaameraan leensonni garaagarummaa qabu waan ta'eef maaliif fakkeenyaaf amma
tokkoffaarratti fageenya irratti fudhachuudhaaf akkasumas immoo wanta wantoota kiloozaappi goone baay'ee fageenyarraa kiloozaappi goone fudhachuuf waan nu fayyaduu fi soo leensi haala kanaan ishee kana pirees gooneetu argatanii tole yaada. Ishee kana maal goone yeroo gashinu diimtuu kuniif diimtuun kun walirra oolti diimtuu qabdi. Ishee kana hin gashina sagalee wayii manni dhageessu kan jedhu sagalee wayii amma inni jedhu dhageenyutti irraan ba'uun ittiin gadi hin himnu jechuudha. Ammas gaafa buqqisuuf jennu ishee kana pirees goone akkasuma goone irraa buqqifnee isa booda leensi barbaadanne sana mootti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Leensi barbaadnu kana gaafa jijjiirru kun ammas asii mallattoon diimtuu jirti asis mallattoon diimtuu kun jirti. Mallattoo diimtuu kana walirra goone ishee kana hin gashina sagalee wayii keenya kana mala salphaadhaan akkanatti erga gashinee booda leensiin kun fageenya dheerina hammam irratti nu fudhachuu danda'a jedhu mala kanaan leensi jijjiirree amma fakkeenyaaf kaameraa ishee nuti tokko gargare leensi gaafa itti jiru guddaa ta'e kan ishee guddaa qabu fakkaata. So barnoota guyyaa irraa qabadde kana fakkaata kutaa itti aanuun wantoota biraa qabadde